Tole baga nagaadhaan dhuftee maqaan keenya jedhama eessarraa dhuftee waaqayyo waddaa kanatti maal siif godhee meerraa jedhan saba waaqayyoof dubbadhu. Maqaan koo Dammituu Waattoleen jedhama. Kanan dhufe asuma Duwwaa Lamadha. Waaqayyo lafa kanatti waan guddaa naa godhe. Innis immoo dursaa qaama koo kanatu baay'ee na hoosisaa na gubaa. Achi gara torbee tokko hanga torbee lamaatan taa'ee dhaggeeffadhe isaa booda na dhiisuu dinnaan gara mana yaalaan deeme. Achi isaanis qoricha liqimfamuu marfeenaa kennanii kun ho'ina qaama keedhaa wayyaa haphiifadhu surree afaan uffatanii naan jedhan ishee fudhee gale. Achituma qoricha sana liqimsaa jiru amma immoo gubaatii sun dhaabbatee dhiigatu darbee baa dhiiga gurraachatu. Innis ammas gara torbee tokko wayina irra tureenaan amma immoo leeqaan deemee kan dhuunfaa. Gaafa achi deemu waan hundumaa ilaalanii tiraasaa hundi ilaalanii bishaantu kuufamee jira maatsanii keerratti. Qoricha kana fudhadhuuti yoo ta'uu baatee opereeshinii taataa naan jedhanii nana qoricha fudhee galee achi booda tumanni qoricha sana liqimsaa jiru baay'ee na dhukkubaa waraansanatti dhaga'ama baay'ee na dhukkuba gara qaama kootti jechuudha. Achi guyyaa facaasaarradhaa gaafa 19 asan dhufee utuun asiin dhufeen dura facaasa sana ganama hojiidhaa tuun galuu deemee galuu hin dadhabe. Bitaa koo kana na dhukkubaa biilla koo dandee kaasuu hin dadhabee. Achi gaafa galee jiru anoo waldaa dhaquun qabaadha jedheeni bajaajii qabadhee majaajilaan dhufe dandeen deemu waan ta'eef garjallaa sanaan ta'a giddiin ta'a na nyaataa na dhiqifataa kaleema qabatee na dhukkuba baay'ee ennaanni namni waaqayyo dhukkubsataa yeroo isaan kadhachaa turanii ani isa sanaaf hin baane gaa suma kaleen kun na dhukkubuun itti madde kadhachifadha malee sana haasa'uus hin dandeenye nan sodaadhaa namattoonni manni haadha koo bichitti itti nama tokkottu hin abbaa koo iddoo tokko jenna garuu sattiyyuu hin himne nan dhosse. Achi gaafa asitti nuu kadhatanii deebinee eteenya isaanii lama falfanii ati ka'ee naan jedhanii as baasan maasi ta'ee maatsaniin kee naan jenna maatsaniin kun dhukkubaan jedhan bishaan kuusee jedhan miti yoo naa eeyyanii naan akka opereeshinii taatuuf ture wantichi waaqayyo gidduu galeeraa fincaanii wajjin ba'aa naan jedhan ishii jedhameen jedhee fudheen galee isanas bee billuma kodhaan deemee galee dhukkubbiin tokko natti hin dhaga'amne qorichas gaafa sanaa ka'ee nan dhaabee liqimsine. Achi gaafa galee jedhu gaafa 19 gaafa 21 immoo achuma hospitaalatti deemee ilaalamee atoo nagaadha normaaliidha jedhanii waaqayyoon naa galateeffadha. Sabni waaqayyo akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fidaa. Achi deebi'ee amma immoo dhugaan baay'ee naa jiru immoo ammas deebi'ee qaamni koo kun na gubuutti ka'ee na diddiimata baay'ee humnaa olidha kan inni na gubu. Ammas deebi'een gara mana yaalaa hospitaaluma san keenyaan deeme maal sitti hin dheeramiti yaatoo surreeffattaa akkamittiinidha inni qaama kee baay'ee guddaadha atoo eeggachuu qabda wayyaa uffadhu si jennaan diddeenna ishii nan uffadhaan jedheen ammas qoricha sumaan kanaan dura fudhee naa barreessanii naa kennanii bituuf dhaqeeta ammasiisee birrii 70 ture. Birrii 70 illee miti garuu anoo liqimsu qoricha kana boodaanoo dhaqeen kadhachiifadhaan jedhe guyyaan sun lafinoo ture. Ammasitti immoo fudhattuudhee naannoo fudhuun jedheen facaatee isaa sana cufeen raajii ifaa kadhachiifadhe bishaan qabadhee jechuudha ol galee dhaqee ittiin niqadhuu fayyiteetta naa jedhanii ameen jedheen gaafa sanuma galgalan galee ittiin niqadhee inni na gubuus inni na diddiimatus inni seeddasii ka'ee fayyaa koodha surreeffadhe yoon bulallee wanti natti dhaga'amu tokko yoo jiru waaqayyoon naa galateeffadha. Sabni waaqayyo ammayyoo akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fidaa. Erga gaafa namni waaqayyo sii kadhaniitii guyyaa lachuutii kaasanii jechuudha dhibeen kun hundumtu sirratti hin argamne nagaa keetii jechuudha. Nagaa koodha qoricha tokko yoo liqimsine amma irraatti jechuudha qoricha 63 liqimse isaan jiru. Amma irraatti waa tokko yoo fudhanne nagaa koodha. Ergasii qorichicha naabdee jechuudha. Sabni waaqayyo ammayyoo akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fidaa. Gooftaan si eebbisuu isa si gargaaree si fayyise gooftaa kee biraan hafiin bara baraan nu gabaatu isaa ta'ii noori. Mee sabni waaqayyo ammayyoo akka keessa walitti buusaa.